Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo isin biraan ga'udha. Sagantaa kana keessattis odeeffannoon fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatu kaafnee kan waliin haasofnu kan waliin mari'annu ta'a jechuudha. Egaa ammas sagantaa keenya guyyaa irraatiin waliin mari'achuudhaaf keessummaa of biraa qabna. Keessummaan keenya guyyaa irraa sagantaa dhimma fayyaa odeeffannoo isin biraan ga'uudhaaf dhiyaate Dooktar Gurmeessaa Inkoosaa jedhama. Dooktar Gurmeessaa baga nagaan dhufte. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin mudannoo wayii tokko na mudatee beektaa guyyaa tokko akka tasaa barataan ture yeroo sana waggaa 5ffaan baradha. Bajaajiidhaan deemaa ture Hararitti. Namoonni tokko fuuldura ta'a inni tokko dudduuba ta'a. Mana yaalaatii ba'aa turanii maal jedhanii haasa'u dooktarni baranaa waan tokko hin beektu. Dooktara dargaggeessa wayii tokko argine dhiibbaa dhiigaa fi dambizaatii fi dammaanesii jedhu qabeetta hawaasa biratti wantoota jedhamee dubbatamu. Dhiibbaa dhiigaadhaa fi hirrii dhiigaa wal faana qabda jedhame. Namni tokko akkamitti dhiibbaa dhiigaa fi hirrii dhiigaa wal faana qabaachuu danda'a? Dooktarri bara kanaa waan tokko beektu. Jedhanii yeroo isaan wal harkaa fudhanii haasa'an inni kan biraas inni bira jirus harkaa fuudhee haasa'a. Dhaga'een ture. Mee wanta kana wanti mudannoo akkasiis mudatee ta'uu danda'a isiin haala kamiin ilaalta? Ani jechichi dhimma jecha fayyadamnuuti. Dhimma moggaasa maqaa ta'ee yaada. Hawaasni waan kana yoo dogoggore yookaan akka haala dogoggoraatti yoo hubate baay'ee nan ajaa'ibu maaliifi jecha nuyi itti fayyadamnudha asii galeera. Dhiibbaan dhiigaa fi hirrinni dhiigaa gosumti isaan itti ramadaman iyyuu gargari. Ispeeshaalistiin isaanillee gargari baay'isee jechuudha. Namni dhukkuba sana yaalu mataasaa gargaridha. Hirrina dhiigaa namni gargari gaafa isin jedhu deemtee ispeeshaalaayiz gootee barumsa gaafa barattu achi immoo sab ispeeshaalaayiz godhaa deemtee miti sirnuma gargarii keessa iyyuu jiru jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa fi hirrinni dhiigaa jechuudha. Amma baay'inni dhiigaa immoo jira fakkeenyaaf baay'ina dhiigaa inni immoo waan biraadha. Hawaasa keessatti garuu kan jiru dhiibbaa dhiigaatiif hirrina dhiigaa kan jedhu kana hubannoon dhiigumadha jedhee yaada. Amma jecha kana addumatti baaftee olaalte dhiibbaa dhiigaa fi hirrina dhiigaa gaafa jettu wanta poozitii fakkaata. Garuu wantichi wanta wal qabatu miti. Namni tokko hirrina dhiigaa utuu dhiibbaa dhiigaa qabu hirrina dhiigaa qabaachuu danda'a jechuudha. Garuu jalqabumarraa immoo yoo kaatee ilaalte dhiibbaan dhiigaa dhukkubadha. Yeroo baay'ee dhiibbaa dhiigaa nama. Dhiibbaa dhiigaa dhukkubadha. Dhiibbaa dhiigaa dhukkubadha kanumti jedhu. Namni dhiibbaa dhiigaa hin qabne hin du'a baay'ee. Dhiibbaan dhiigaa si keessa hin jiru taana. Namni kamiyyuu dhiibbaa dhiigaa qaba. Dhiibbaa dhiigaa jechuun blood pressure jechuudha. Kana jechuun hypertension jechuun garuu garmalee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaati. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaati. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo barreessan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa jedheen barreessa. Maaliif dhiibbaan dhiigaa gaafa ogeessa taatu itti gaafatamummaa qabda asii galeera. Dhiibbaa dhiigaa itti yoo barreessite hawaasa kana namni sirreessu jecha kana taanaan jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa namni hin qabne hin du'a. Dhiibbaan dhiigaa jiraachuu qaba. Hamma qaba malee. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaati kan nuyi jechuu qabna. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa jechuu qabna jechuudha. Garmalee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa jechuu qabna malee akkuma saayinsii jechuudha. Saayinsiin qaba jedhama. Saayinsiin dirqama qabaachuu qaba. Garaacha hin qabaa jedha. Dhukkuba garaachaa hin taane garaacha hin qabaa jedhama. Garaacha namni kamiyyuu qaba. Garaachi garaachadha. Saayinsii akkuma kana. Sana qofaa miti amma terminoloojii yookaan jechoonni nuyi fayyadamnu fakkeenyaaf amma namni kaleensaa dadhabe tokko maaltu godhama? Kaleetti miicamu miti. Kaleen hin miicamu garuu noormaali jechuudha. Kalee miicamu. Hojii dhumti kaleeyyuu dhiiga miicuudha. Bakka kalee buutee dhiiga miica malee kalee miti kan miicamu. Kalee miicachuu qabda. Afaan Amaariffaanis yoo fudhatte dogoggora jalqabaayyuu sarraati natti fakkaata. Afaan Amaariffaa. Jechoonni afaan Oromooti akkamitti fudhatamuu danda'u? Fakkeenyaaf hamma jechoota tokko kaleen hin miicamu. Kaleen dhiiga miicaa bakka kalee buutee dhiiga miicita. Diyaalisi jechuun dhiiga sana hin miicita malee kalee hin miicita. Kaleetti miicama. Tamaa kulaalisitti beekte Oromoo Amaariffaan galee achumarraa fudhatame. Dhiiga malee kan miicamu kalee jechootadha jechuu barbaadeen maal sii kaasuu barbaadeen yeroo baay'ee jechoota nuyi itti fayyadamnuti hawaasa dogoggorsa malee beezikalii hawaasa sanatu beekumsa dhabee yookaan beekuun qabu waa'ee dhiibbaa dhiigaa fi waa'ee hirrina dhiigaa hawaasni suni hundumtuu waan beekuu qaba miti. Kanaaf jechoota nuyi fayyadamnudha jedhee yaada. Akkaataa ogeessi fayyaa itti fayyadamnuu fi akkaataa ogeessi fayyaa dabalataan immoo hubannoo dhabuus ta'uu danda'a. Dhimma kanarraa bifa kana yoo dabarre dhiibbaa jechuun iyyuu akkuma jalqaba jenne atis dhiibbaa dhiigaa qabda anis dhiibbaa dhiigaa qaba.
Yeroo akkasittu garuu asirratti garuu akkasittu an dhiibbaa dhiigaan qaba gaafa jechuun akka dhukkuba qabdutti yaaddu. No, kana jechuun hordoftoota keenyaaf clear gochuudhaaf dhiibbaa dhiigaa jechuun fakkeenyaaf amma dhiigni onnee irraa madda. Dhiigni onnee irraa maddee gara kutaa qaama keenyaatti, onnee keenya, somba keenya, gara kalee keenya deema. Akkasumas immoo dhiigni qulqullaa'aa hin taane immoo gara onnee akka deemu beekna. Kanaaf dhiigni kun deemuudhaaf fakkeenyaaf onnee irraa ka'ee gara sammuu deemuudhaaf ujummoo dhiigaadha. Dhiigni ujummoo qaba. Fakkeenya tokko jallisii fudhachuu dandeenya. Maal godhutti fakkaate? Hanga tabbaatti yeroo isaatti ol baasan hin arga yeroo baay'ee. Namoonni qonnaa jallisii irratti hirmaatan beekuu danda'u. Yookiin immoo bishaan tokko tuubboo keessa deemuudhaaf maal barbaada? Dhiibbaadhaan yookiin immoo pireesharii dhiibamuu barbaada. Akkuma kanaa dhiigni onnee irraa maddee gara sammuu deemu dhiibbaa barbaada. Dhiibbaadhaan kan inni deemu. Kanaaf dhiibbaan dhiigaan kun yeroo inni garmalee ol ka'u dhukkuba ta'uu kan danda'u. Sagantaa keenya irrattis kan kaafnee haasoo barbaanne waa malee miti kan kana kaafne. Dhiibbaan dhiigaa maallaa? Hirrinni dhiigaa immoo maali? Akkuma jenne amma dhiibbaa dhiigaa jechuun dhiibbaa ittiin dhiigni tokko ujummoo dhiigaa keessa ittiin deemu jennee define gochuu dandeenya. Hirrinni dhiigaa yeroo jennu haala kamiin define gochuu dandeenya? Hirrina dhiigaa jechuun amma dhiigni gosa baay'ee qaba. Dhiiga gaafa jennu bileed jechuudha miti hool guutummaa dhiigaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni kee tokko yoo murame gadi yaa miti achi keessa kompoonentiin pilaazmaan hin jira kan bishaan qulqulluu fakkaatu sun jechuudha. Seeliin dhiiga diimaan jira, seeliin dhiiga adiin jira, pilaatileetiin hin jira. Wantoonni garaagaraa xixiqqoon wanta hedduutu jira kan dhiiga keessa deemu. Hirrina dhiigaa gaafa jettu garuu jechichi fakkeenyaaf jechuma kana yoo fudhatte hirrina dhiigaa yookaan aniimiyaa kan jennu seelii dhiiga diimaa qofa ilaallata wanti kun. Irrachuu seelii dhiigaa diimaati jechuudha. Irrachuun seelii dhiigaa adiis jira, kan pilaatileetiis jira. Isa sana miti kan diimaa qofaadha. Kan diimaadha. Yommuu hirrina dhiigaa jennee kaasnu. Hirrina dhiigaa jennee kan kaafnu hirrachuu baay'ina seelii dhiiga diimaa. Dhiiga diimaati. Dhiibbaa dhiigaa gaafa jennu ujummoo keessa gaafa deemu dhiigni humna ittiin ujummoo sana dhiibuu qaba miti. Dhiibbaan sun gaafa garmalee dabalu jechuudha. Amma barbaadamu ol gaafa ta'u jechuudha. Dhukkuboota adda addaa nama saaxila gaanni suni. Asirratti amma jara kana lamaan ibin wal duukaa diskees gochuun baay'ee ulfaata. Dhiibbaa dhiigaa ta'uu keessaa filatte malee wal duukaa diskees gochuun baay'ee ulfaata jara kana lamaan jechuudha. Maaliif tootaalii waliin qabatanii? Waliin qabatanii jalqaba irratti yaada kana kan kaafne akkaataa itti hawaasni hubatu wannoo hawaasaa jijjiiruudhaaf akkasumas immoo akkaataa itti dubbannaa keenya illee ogeessota fayyaa irraa wanti qabu yeroo barsiifnu yeroo dhukkubsataatti himu. Dhukkubsataan tokko mana yaalaa dhufee dhiibbaa dhiigaa qaba jechuun hin qabu. Dhiibbaa dhiigaa kee ol ka'eera. Janneetti immoo akka qabu. Mee dhiibbaa dhiigaa kana wal qabatee dhiibbaa dhiigaa akkamitti safaruu dandeenya? Yookiin akkamitti lakkaa'uu bikkuu dandeenya? Bifa kamiin kan bikkamu yookiin bifa kamiin kan lakkaa'amu? Dhiibbaa dhiigaa inni sirrii yookiin immoo inni noormaalii jennu. Maaliif namoonni baay'een mana keessaa qabu? Namoonni hedduun mana keessaa kan ittiin dhiibbaa dhiigaa ittiin bikkatan yookiin immoo ittiin madaalatan yookiin ittiin safaratan qabu. So namni tokko dhiibbaa dhiigaa sirrii qaba kan jennu meeqaa hanga meeqaa yoo ta'edha? Inni kuni dhiibbaa dhiigaa akkaataa itti safaranirraa yoo kaate amma namni tokko mana keessatti haala akkaataan itti safaramu jira. Jalqaba dhiibbaa dhiigaa qabda jettee nama tokkotti himuudhaa fi wantoonni wanta sana wajjin wal qabatan kiliir ta'u qabu. Fakkeenyaaf namni tokko utuu inni adeemaa jiru adeemee dhufee amma gamoo kana darbii amma kanas ol deemee dhufee asirra ga'ee akkuma dhaabadde dhiibbaa dhiigaa koo safartee natti himuu hin qabdu. Boqonnaa godhachuu qaba. Daqiiqaa 5 taa'ee boqochuu qaba. Xiqqaate daqiiqaa 5 boqochuu qaba. Buna dhugee ka'ee ammoo kana safartee natti himuu hin qabdu. Wantoota kan biraa wantoota akkas Stressii nama dhiphisan. Wanta nama dhiphisu haa ta'u maal haa ta'u wantoota kanaanii dhiibbaa dhiigaa qaba balu jettee murteessuu hin dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo takkaadhuma safartee kaatee dhiibbaa dhiigaa qabda jettee kaatee qoricha namaa kennitaa miti jechuudha. Takkaadhuma safartee irra deebitee ilaaluu si gaafata jechuudha. Irra deebitee safaruu si gaafata jechuudha. Inni kan biraan akkaataan itti safaran illee. Fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa nuti safarru iddoonni dhiigaa keenya iddoonni dhiigaa asirraa ka'eemma onnee irraan ka'a aortaan hin jira asirraati biraakiyaal arterii bira amma ga'utti jechuudha. Asitti dhufee biraakiyaal arterii raadiyaal arterii jedheeti biraanchii babaasaa deemaa miti. Akkuma argaa jirru dhiibbaa dhiigaa kan bakka kana jiru miti kan nuyi safarru. Yookaan poopiliitaal arterii kan jiru adda addummaa qaba jechuudha. Kanaaf istaandardiin amma kan dhiibbaan dhiigaa kan nuyi safarru as kana kan biraakiyaal arterii jechuudha. Kana jiru jechuudha. Harki suni
levelii onni irra jiraachuu qabu. Yeroo safartu namni tokko yeroo taa'utti akkuma argaa jirru suuraa irratti akkamitti akka taa'u akkamitti taa'u akka qabu yeroo safartu onnee isaa wajjin onneen eessatti argamti namni baay'een iyyuu onneen eessatti akka argamtu. Onnee yeroo baay'ee tokko gara gidduutti buta nam tokko onneen asiitii gama bitaa irratti gara bitaa irratti asiitii wanti bakki isheen dhaattu sana qabanii namoonni baay'ee furdaa miti yoo ta'e beekuu danda'a. Akka koo qallaa yoo ta'an beekuu danda'u. Achiiti kuni fakkeenyaaf akkas ol qabdee yoo safarte riizaaltiin isii kennu adda ta'uu danda'a yookaan akkas gadi guutee kuni onneedha gadi ta'a miti akkas akkasitti yoo safarte hin ta'u jechuudha. Harki kun leevelii onnee irra ta'uu qaba. Inni kun egaati ogeessi fayyaa namoota sana akka isaan manatti dhiibbaa dhiigaa isaanii safaran isaan gorsee itti himuu qaba. Akkam akkamitti akka isaan safaratanii jechuudha. Tokko kanadha. Akkaataan itti safaran erga safartee booda immoo noormaaliin meeqadha abnoormaaliin meeqadha isa jedhu kan nama adaalti yookaan ga'eessa tokko definishiniin isaa yeroo yerootti jijjiirama jechuudha. Wantoonni dhimma kanaa wal ga'aniiti murteessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti diyaastoolikii fi siistoolikii kan jennu jiru sagarraa fi sajalaa. Namoonni baay'een sarara keessaa fi sagajallaa jedhu. Sarara keessaa fi sagajallaa. Siistoolik blood pressure fi diastolic blood pressure. Mee maal jechuudha? Siistoolik blood pressure jechuun maal jechuudha? Irra keessa yeroo jennu gabaabsinee akka hawaasaaf galutti ibsuudhaaf maal jechuudha? Siistoolik blood pressure. Siistoolik jechuun yeroo itti onneen kottoonfatu jechuudha. Diastolic jechuun yeroo itti gadhiifamu jechuudha. Dhiiga yeroo raabsan yeroo asirraa ilaaltu immoo yeroo dhaggeeffattu yeroo itti sagaleen baduu hin beektamte achirraa kaateeti jechuudha. Kan siistoolik diastoolik jettee adda baasuu dandeessu. Maashinoonni awutoomeetidii ta'an immoo ofiima isaanii safaranii barreessanii lafa kaa'u jechuudha. Maanuwaalis gurraan dhaggeeffachuu dandeessaa jechuudha. Egaa achirratti siistoolikii fi diyaastoolikii isaa adda baasee beekuu qabachuu danda'u. Yeroo baay'ee inni jala jiru suni 119 sanaa gadi yoo ta'e filatamaadha jechuudha. 120. Inni irra keessaa inni jala? Inni irra keessa jiru siistoolik blood pressure. Kan irra keessaa jechuudha. Kan irra keessaa jechuudha. Kan jalaa immoo 80 fi isaa gadi yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Akkas gaafa jennu garuu 80 fi isaa gadi gaafannu 50 keessa yoo ta'e noormaaliidha jechuudha. Barattuu tokkotti gaaffii gaafadheenaan dhiibbaan dhiigaa noormaalii meeqannaan 20 80 19 irra 79 yoo ta'e sirrii miti. 81 irra 21 ta'e exactly. Adas dabalatee barata. Jechuun average dha. Reenjii reenjii gaafa jedhu ammasii amma ammasii tettee keessa malee exactly lakkoofsa sana siif dhufu jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni irra keessaa 90 amma 120 jechuudha. Inni irra keessaa suni 90 hanga 120. Inni jala jiru immoo 60 jalqabee jechuudha. 60 gadi yoo ta'e inni jala jiru akka gadi bu'aa ta'e fudhatama jechuudha. Immoo hir'achuu dhiibbaa dhiigaati gaa hir'ina dhiigaa miti hir'achuu dhiibbaa dhiigaa. Hir'achuu dhiibbaa dhiigaati malee hir'ina dhiigaa miti. Ol ka'uu dhiibbaa dhiigaaf hir'achuu dhiibbaa dhiigaatti ta'e kana adda baaftu jechuudha. Maaliif beektaa yeroo takka takka na yaadadha maal naan jedhanii inni jalaa 50 yeroo tokko 50 ta'e bishaan garmalee dhuginaan jedhanii namoonni haasa'an jiru. I don't know nama akkamii akka isaan gaafatan beekuudhaaf baadhusi. Tilmaamuu dandeessa. So gabaabadhumatti definishiniin isaa dhiibbaa dhiigaa dhiibbaan ittiin deemu irra keessaa 90 hanga 120 inni jalaa immoo 60 hanga 80 akka ta'e gaafneef. Duratti 90dha. Duratti 90 ture. Amma garuu fakkeenyaaf namni tokko dhiibbaa dhiigaa qaban jedhamu garuu dhiibbaa dhiigaa dura kan jedhamu jira. Pre-hypertension kan jedhamu. Dhiibbaa dhiigaadhaaf saaxilamuuf ta'uudha. Dhiibbaa dhiigaa dhufuuf ka'aa jiru jechuudha. Pre-hypertension kan jennu jira. Amma isa keessatti ramadame dhiyeenya kana deebi'ee jechuudha. Duraani 60 amma 90tti jedhama asiiti. Achi immoo amma 140tu normaaliidha jedhama ture dur. Amma kana garuu pre-hypertension jedhama jechuudha. Pre-hypertension jedhama. Garuu asirratti wanti hubatamuu qabu maanguddoo waggaa 61 fi dargaggeessi waggaa 25 tokko dhiibbaan dhiigaa isaanii wal qixxee miti. Amma haga ta'e hin dabalaa jechuudha kan nama umuriin dabalaa deeme. Egaa namni tokko umuriin isaa akkuma dabalaa deemu keessattuu hiddoonni dhiigaa sunniin ilaastisiitiin isaanii yookiin dandeettii dhifamuu isaanii stiif ta'aa deema waan ta'eef garaa jennee kaasuu dandeenya asirratti. Galatoomi mee egaa dhiibbaan dhiigaa maal akka ta'e haala akkamiin immoo meeshar gochuu yookiin bikkoo yookiin safaruu akka dandeenyu kaafnee irraa
dhiibbaa dhiigaa kana maaltu namatti fida? Mee yeroo baay'ee namoonni baay'ee maallaa dhiibbaa dhiigaa akkuma tasaa kana ofirratti argan jiru baay'een isaanii hedduminaan. Even mana yaalatti wanti nu mudate tokko tareetis mudannoo addaa qabnu itti mudandeessa. Galgala mucaan eebbifamuudhaaf jetti intalli isaanii wajjiniin taphachaa bulanii wajjiniin haasaa bulanii abbaa wiilchariirra kaanii fidan ganama dubbachuu jedhanii. Inaasa'uu waan tokko hin jedhu afuuran baafatu jedhanii fidan. Fidanii gaafa ilaallu namni sun lubbuun darbeera. Dursinee gaafa gannu mataan na dhukkuba jedhaa ture. Deemee ilaalamaa ture dhiibbaa dhiigaa isaa ilaalamaa ture jedhanii yaada garaagaraa kaasaa turaniiru. Even du'ata isaallee fiduu akka danda'u dhiibbaan dhiigaa beekamaadha. Mallattoolee akka hin qabne gara boodatti kaafnee haasuu dandeenya. Mee dhiibbaa dhiigaa kanaaf wantoonni nama saaxilan maali? Erga namatti dhufe yaalamuu caalaa egaa dursanii of eeggannoo gochuun barbaachisaa akka ta'e nullee kanaan dura barsiisaa turreera. Atis barsiisaa turteetta. Anis kallattii garaagaraan barsiisaa turreera. Dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa maaltu namatti fida? Asumarraa sirreessaa deemna. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kana kan namatti fidu ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kana kan namatti fidu exactly kanadha kana yoo dhiifne nutti hin dhufachuun baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf akkuma ka'umsa qaba miti dhibee turuu kanatti fida kana akka sana jechuu hin dandeenye. Wantootatti jiru kan nama saaxilan jechuudha. Carraa qabamuu keetii kan ol kaasan namoota warra kaanirra jechuudha. Wantoota akkasiitu jiru malee directly ka'umsi dhiibbaa dhiigaa kana dannee lafa kaa'uu hin dandeenye. Maaliif faaktaroota baay'eetii walitti dhufee saaxila dhiibbaa dhiigaa kanaaf. Fakkeenyaaf furdinni garmalee namni baay'ee garmalee furdaa ta'e tokko nama qal'aa ta'e tokko irra carraan dhiibbaa dhiigaan qabamu isaa ol kaa'adha. Maaliif namni furdina qabu maaliif dhiibbaa dhiigaa saaxilamu? Namni furdina qabu inni kun egaati akkuma sila sii kaasaa turre namni furdina qaba jechuun qaama isaa keessaatii koolesterooliin hin barbaachifne hin jira kan barbaachisu hin jira. Sana wajjin wal qabamee hidda dhiigaa keessaa wantoonni hin barbaachifne hin kuufamu hidda dhiigaa keessa immoo akkuma sila kaasaa turre onneen gaafa dhiigni dhaatu hiddi dhiigaa sirrii miti yoo ta'e dhaabni hidda dhiigaa sun sirrii miti yoo ta'e sababa kuufama koolesteroolii hin barbaachifne keessa jiruun gaafa ol ka'aa deemu inni kun dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan ulfaatina qaamaa kana wal qabatee furdina garmalee fi ulfaatina qaamaa garmalee ol ka'aa fi furdina garmalee akkamitti ilaalla jechoonni kun yeroo baay'ee furdina haala kamiin meeshar goona haala kamiin madaa inni furdina fakkeenyaaf namni furdina ulfaatinaan lafa kaa'uu hin dandeenye baay'ee ulfaatinni kiiloon 60 sirrii miti kiiloon 90 sirriidha jechuu hin dandeenye. Body mass index maaliif nam tokko kiiloo 90 ta'ee normaalii ta'uu danda'a dheeraadha yoo ta'e jechuudha. Gabaabaadha yoo ta'e immoo kiiloo 70 ta'e humnaa olitti ta'uu danda'a jechuudha. Even kiiloo 50 baay'ee gabaabaa ta'e guddaa ta'uu danda'a. Isa kana maaliin ilaalama BMI body mass index kan jedhamu jira jechuudha. Mee body mass index kan irratti hojjaa kee irratti hundaa'amma akka ulfaachuu qabdu. Murtaa'aadha bakka. Yoo fakkeenyaaf hojjaan kun meetira tokkoof santimeetira. Kan kee meeqa meemmasti hordoftoota keenyaaf akka ifatuutti. Kan koo dhiyoo kana. Kan keerraa kiiloo kee illee yoo dubbachuudhaaf sodaatte. Dhiyoo kana kan koo 22 tuqaa wayii ture. No. BMI jechuudha. Ibsuudhaaf akkamitti body mass indexiin akkamitti hojjetama kan jedhu. Ulfaatina nama sanaa. Fakkeenya ulfaatina koo 85tti qabi. 85 illee hin caalta. 85 yoo taate. Hojjaan koo tokko tuqaa 84. 85 irraa tokko tuqaa 84 iskuweerii gootee hojjeta. Kana jechuun tokko tuqaa 84 baay'isuu tokko tuqaa 84 iskuweer goonaa jechuudha. Isa arganna 3 tuqaa wayii dhufa. Kana booda ulfaatina keessana sanaaf 85 3 tuqaa wayii firree riizaaltii argan duratti hundoofne. 18 tuqaa 5 fi 25 gidduu ta'uu qaba. 18 tuqaa 5 hanga 24 tuqaa 9 yookiin 25 gidduun noormaali. 25 darbinaan amma 30tti overweight ulfaatina ol ka'aa garmalee jechuudha. 30 darbinaan garuu obees baay'ee ol ka'aadha jechuudha 30 darbinaan. Kanaaf ulfaatina 8 tuqaa 5 gadi yoo ta'e immoo hirrina nyaataa qabda jechuu dandeenya. Kanaaf namoonni 25 ol ta'e BMI isaanii yookiin body mass index isaanii afaan Oromootti akkamitti akka hiikamu hin beeknu tarii hiikteettaati waan hiikte qabda. Body mass index reeshii ulfaatina qaamaa gara dheerina qaamaa jennu.
Inni kam nan gammaatti garuu BMI jedhama. Furdina qaamaa garmalee kan jenne kanaaf. Furdina qaamaa garmalee jechuun hojjaa keetiif sirrii miti jechuudha. Furdina qaamaa garmaleetti bakka. Kanaaf furdinni qaamaa garmalee hojjaa kee wajjin waliin madaalu ta'e BMI keenya ol kaayoo ta'e. Dhugaatii wantoota dhiibbaa dhiigaaf nu saaxilan keessaa isa tokkodha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne jechuudha. Inni kan biraan even faamiliin illee dhiibbaa dhiigaa qaba yoo ta'e carraan faamiliin ittaanu qabaachuu amma ta'e. Namni hojii hin hojjenne callumadhee taa'ee fakkeenyaaf amma shifeerota fudhatama ta'anii moo oolu miti guyyaa guutuu inni kunillee sedentary life kan jennu kun jechuudha. Namni ispoortii hin hojjenne namni sochii qaamaa hin taasifne. Sochii qaamaa mamtu rikamandeeta gama fayyaatiin. Sochii qaamaa gaafa jennu namoonni suni haala nama sanaa irratti hundaa'uu danda'a. Maaliif akka rikamendiisiitee irratti hundaa'uu danda'a. Namni tokko garuu torbanitti guyyaa 3 yookaan 4 turtii daqiiqaa 30tiif sochii qaamaa taasisuu qaba namni fayyaalessi tokko jechuudha. Sanaa olis gochuu dandeessa. Sochii qaamaa gaafa jennu immoo yeroo tokko tokko amma namni taa'aniiti asitti amma sibiila akkasitti sibiila qofa akkasitti sochoosaa. Even mana sibiilaa yookiin immoo mana jiimii qofa galuudhaan ni fayyadan jiru. Amma fakkeenyaaf nama asitti akkasittiin sibiila akkasitti qofa kaasaa oole tokko irreensaa kan amma kana gootee meetira 100 ariiteen son bisaa keessaa buufee jira. Isa kana osoo hin taane sochii qaama hundumaa giddugaleessa godhate. Giddugaleessa godhate taasisuu qabdaa jechuudha. Inni kun isa dhiyoo sumna ta'e inni toopikii dheeraadha waan ta'eef sochii qaamaa dhiisuun wantoota dhiibbaa dhiigaa fidan keessaa isa tokkodha inni qabannee dabarra. Inni kan biraan reesiin illee namoonni fakkeenyaaf namni black ta'e tokko nama white ta'e carraan dhiibbaa dhiigaa ol kaa'aadha jedhameeti jarumatu jira. Nuti keenya qoratanii jedhu. Isa actually qoratameeti kan jedhamu. Qoratanii jedhu. Inni kan biraan immoo dhukkuboonni kan biraa kan akka walxaxa isaaniitti dhiibbaa dhiigaa fidan jiru. Fakkeenyaaf dhukkuba kalee qabu tokko deemee dhiibbaa dhiigaa horataa jechuudha. Namni dhiibbaa dhiigaa qabus dhukkuba kalee hin horata. Abbaa dursusitu beeka malee. Namni dhibee kalee qabus dhiibbaa dhiigaa godhachuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa ol kaan immoo hin godhata. Dhiibbaan dhiigaa ol kaan immoo kalee keenya irratti miidhaa akka fidu. Kaleedhaaf wanni isaatti dhufuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wantoota kanatti walitti dhufee haala nyaataallee ilaalcha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni cooma qofa nyaatanii wantoota kuduraalee fi muduraalee adda addaan sooratan yoo ta'e inni kunillee dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxiluu danda'a. Kanaaf dhiibbaa dhiigaa kanatu fida kanatu hin fidu kana yoo dhiifneen dhufa kana otoo hin taane walumaa galatti wantoota kanatu saaxila jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha dhiibbaa dhiigaa kana. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kana. Baay'ee galatoomi biriif gootee nu ibsiteetta. Yeroo tokko dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa irratti barreessee jennaan dhibeen kun dhibee sooressaati. Tarii isinis mudatee ta'uu danda'a. Dhibee sooressaaf dhibee hiyyeessaa jedhame dhuguma dhiibbaan dhiigaa kun dooktar dhibee sooressaati. Dhibee sooressaa maaliif jedhame? Dhuguma immoo dhibee sooressa qofa addaan bu'ee qabudha. Hiyyeessatti immoo dhiibbaan dhiigaa kun maalirraa kan ka'e namoonni baay'ee akkas jechuu danda'an. Jecha kana dhageessite jedhee yaadanis. Sadarkaa nama dhuunfaatti tun taane sadarkaa qofatu hin taane sadarkaa biyyaatti illee dhukkuba biyyoota guddataniiti jedhameeti kan ilaalamu jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba kalee minaan kana warra namatti hin dabarre kana dhukkuba dhiibbaa dhukkuba biyyoota guddatanii jedhamee yaadamaa jechuudha. Amma garuu dhufaniiru biyya keenyas. Kana jechuun warra kaan to'ataniiru jechuudha isaan kana to'achuu dadhaban malee. Karaa biraatiin immoo yoo ilaalte kun dhiibbaa dhiigaa kun kan sooressaati kan jedhamu akkuma amma kaafne maalidha kan nutti furjennu furdina garmaleeti tokko. Cooma maal nyaachuudha. Namni garmalee furdatu namni cooma nyaatu yaa nama sooressa jedhameetu manatti fakkaata kan akkas jedhamu jechuudha. Kanaaf gar tokkoon dhugaa qabu gar tokkoon garuu dhiibbaan dhiigaa hiyyeessan qabatu wanti jedhu hin jiru jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ol kaan hiyyeessas sooressas qabachuu danda'a. I think haaluma nyaataa fi haala furdina qaamarraan kan ka'e yaadni itti fakkaata kan kana jedhani. Malee dhibeen kun kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhibee sooressaaf dhibee hiyyeessaa miti. Dhibee nama kamiyyuu qabuu danda'udha namoota. Sababoonni dhibee kana fidan immoo maal akka ta'e kanneen nutti fiduu danda'u jechuudha kan jalqaba irratti kaafnee haasa'aa turre. Okay, mee dhiibbaan dhiigaa kun gaafa namni tokko dhiibbaa dhiigaa ofirratti argu mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Dhiibbaan dhiigaa ol ka'aa kun dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa yeroo ol ka'utti qaamni keenya mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Dhiibbaan dhiigaa gaafa ol ka'u dhiibbaan dhiigaa afaan Ingiliffaatiin maal jedhanii waamu warri adiin silent killer jedhu silent killer jechuun. Utuu mallattoon agarsiisin nama ajjeesu jechuudha. Utuu sagaleen dhageessisiin kan nama ajjeesu jechuudha silent killer jechuun. Sagalee sana mallattoo fudhachuu dandeenya. Plain Englishiin isaa namni silent killer jechuun
Dhiibbaa dhiigaa qabda jedhutti. Dhiibbaan dhiigaa mallattoo hin qabu ofiisaatti yeroo baay'ee jechuudha. Mallattoo agarsiisu. Garuu Qaamoleen miidhaman maalidhaa dhiibbaan dhiigaa akkamiin of agarsiisa qaamota biraa miidhuu keessa darbee of agarsiisa jechuudha. Yookaan onnee miidheeti mallattoo dhukkuba onneetiin of mul'isa. Yookaan kalee miidhee mallattoo dhukkuba kaleetiin of mul'isa. Yookaan sammuu miidhee mallattoo sammuutiin of mul'isa. Yookaan ija miidhaa bakka baay'ee ga'a jechuudha dhiibbaan dhiigaa. Keessumaati bakka iddoonni dhiigaa baay'ee xixiqqoo ta'an jiran miidha jechuudha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf sammuu keenya keessa iddoonni dhiigaa sammuutti dhiiga kennan baay'ee xixiqqoon hin jiru isaan dhagee miidha. Ija keessa akkasuma hin jiru isaan dhagee miidha. Onnee keessallee iddoonni dhaaba onneetiif dhiiga kennan jiru miti reekoonii arterii warra jedhaman jechuudha. Onneedhumaaf warra dhiiga kennan isaaniin illee dhagee miidha. Kalee keessa hin jiru iddoonni dhiigaa xixiqqoon isaan dhagee miidha. Dhumarratti mallattoo akkamii agarsiisa? Mallattoo dhukkuba kalee agarsiisa, mallattoo dhukkuba onnee agarsiisa, mallattoo ijaa agarsiisa, mallattoo dhibee sammuu kan sammuutiin wal qabata jechuudha. Malee nam tokko dhiibbaa dhiigaa qaba dhiibbaa dhiigaa qabaateetu qaamota kanarratti miidhaan geessisiin dhiibbaan dhiigaa addatti mallattoo kanaa qaba jechuu hin dandeenyu. Kanaafidha kan yeroo baay'ee namoonni keessumaati namoonni ga'eessonni dhiibbaa dhiigaa isaanii yoo xiqqaate al takkaa safaranii ilaallachuu qabu. Yoo noormaalii ta'e yookaan waggaa sadiitti deddeebi'anii ilaaluu danda'u. Fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa keerra ilaalamtee yoo noormaaliidha ta'e ji'a 5 ji'a 6tti deebitee ilaalamuun sirraan eegamu. Noormaaliidha taanaan jechuudha. Yoommoo dhiibbaa dhiigaa dura yookaan pre-hypertension isa jennutti dhiyoodha ta'e daftee deebitee ilaalamuu qabda. Wantoota tokko tokkos gochuu qabda jechuudha ofirraa akka inni gara dhiibbaa dhiigaatti ulkaa'insa dhiibbaa dhiigaatti hin guddanne taasisuuf jechuudha. Kanaaf keessumaa amma namoonni waggaa 45 fi isaa ol ta'an yoo xiqqaate al takkaa callisanii dhiibbaa dhiigaa isaanii ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Xaxaawwan dhiibbaa dhiigaa wajjin dhufan yaaluun baay'ee ulfaataadha. Yeroo sanatti dhiibbaa dhiigaa sana yaaltee yoo deebistes wantoota sana duuba deebisuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef dhiibbaan dhiigaa mallattoo akkasii qaba jennee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Kanaaf akkasumatti namni dhiibbaa dhiigaa isaatii safaratee beekuu qaba jechuudha. Egaa waan baay'ee kaafteetta ijarratti turuu keenya kalee keenya sammuu keenya irratti miidhaa geessisaadha. Bakka arteriiwwan xixiqqaa jedhan kana sadarkaa kanatti geessuu danda'a jennee waan haasofneef. Yeroo takka takka immoo namoonni dhiibbaan dhiigaa mataa dhukkubbiin mallattoo isaa akka ta'etti kan fudhatan jiru. Garuu gama fayyaati yoo ilaalle sababii sammuu miidhamuuf mallattoo miidhamuun sammuu agarsiisu yookiin immoo keessaa tokko yookiin immoo iddoonni dhiigaa kun yeroo isaan dhiibbaa dhiigaa garmalee kaa'ee qabatan keessaa tokko mataa dhukkubbiin ni jiraata. Mataa dhukkubbiin dhiibbaa dhiigaan dhufu kaanirraa akkamitti adda baasnee ilaaluu dandeenya? Mataa dhukkubbii gosa baay'ee jira. Garuu mallattoon isaa yookiin immoo bakka dhukkubbii isaa guyyaa moo ganama nama dhukkuba kan jedhuuni haala kamiin adda baasee beekuu dandeenya? Mataa dhukkubbiin mallattoo dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Garuu mataa dhukkubbii amma yoo addatti ilaalte nama keessaa dhibbeentaa 90 kan ta'u yoo xiqqaate waggaatti akka tokko dhiibbaa mataa dhukkubbii qabaachuu danda'a jechuudha. Mataa dhukkubbiin immoo kan dhiibbaa dhiigaa addatti kanadha jennee kan lafa keenyu yoo xaxaawwan dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatee kan dhufu ta'edha. Fakkeenyaaf amma mataa dhukkubbiin kan dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatee sammuu keessatti dhiiguun hin jira miti. Mataa dhukkubbiin sammuu keessatti dhiiguu wajjin wal qabatu suni addatti akkaataa itti ibsamuu qaba. Kan immoo saba rakkinoo heemorraajiin jennu immoo jira isa kana immoo inni kunis akkasuma intini qofaatti hin qabaataa jechuudha. Kanaaf amma dhiibbaan dhiigaa mataa dhukkubbiin sababa dhiibbaa dhiigaatiin dhufu akkasidha jennee lafa kaa'uun hin ulfaata addatti jechuudha. Mataa dhukkubbii garuu hin fida dhiibbaan dhiigaa mataa dhukkubsuu hin danda'a. Ganama kaa yeroo kaan kan dhukkubu jira mataan isaa. As kana naqabee kan jedhan jiru. Maal kan jedhu hin jira. Egaati amma isa kana dhiibbaa dhiigaa qofatti fidachuu hin dandeessu. Dhiibbaan dhiigaa isa kana hin fida. Garuu namoonni kana qaban hundumtuu dhiibbaa dhiigaa qabaachuu hin dandeessu. Dhiibbaan dhiigaa immoo kana qofa fidachuu hin dandeessu. Amma yoo kaatee dhiibbaan dhiigaa mallattoo kana agarsiisattee lafa keessee dhiibbaan dhiigaa mataa dhukkubbii akkasii qofa agarsiisattee lafa keessee isa baay'ee dhiibbaa dhiigaa mallattoo tokkotu agarsiisiin nama ajjeesuu dhoksuu ta'a. Dhiibbaan dhiigaa mallattoo qaama keenya waan miidhuuf qaamoleen keenya sun mallattoo miidhama isaa irraa kan ka'e agarsiisan baay'ee kan qaban duuf kaafteetta. Dhiibbaa akkamii dhiibbaan dhiigaa kun komplikeeshinii isaa yookiin immoo qaama keenya irratti miidhaa akkamii geessu? Dhiibbaan dhiigaa ol ka'aa kun yoo to'atamuudhaa baate yoo to'atamuudhaa yookiin immoo yaalii argachuudhaa baate qaama keenya irratti miidhaa akkamii geessisa? Komplikeeshiniiwwan dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa kana wajjin wal qabatanii dhufan maal fa'aadha? Dhiibbaan dhiigaa
gaaffii natama gaafatte dhiibbaan dhiigaa akkamitti nama ajjeesa kan jedhutti hiikamuu danda'a. Haala kamiin nama ajjeesa? Haala kamiin nama ajjeesaadha. Dhiibbaan dhiigaa akkaataan itti nama ajjeesu dhiibbaan dhiigaa ofuma isaa ka'ee nama ajjeesatu hin taane wanta biraa fiduudhaan kan inni nama ajjeesu jechuudha. Wantoota namatti fidu keessaa inni jalqabaa dhukkuba onneedha. Hypertensive heart disease kan jedhamu jechuudha. Dhukkuba onnee namatti fidaa. Dhukkubni onnee sun immoo karaa hedduudhaan kan inni dhukkuba onnee isaa namatti fidu jechuudha. Hiddoota dhiigaa onneef kennan yookaan coronary artery disease namatti fiduudhaan illee dhufuu danda'a. Deemee aritiimii adda addaa fiduu danda'a. Karaa hedduudhaan onnee huba. Walumaa galatti hypertensive heart disease kan jedhaman hin jiru jechuudha. Hypertensive heart disease sana namatti fideennaani egaati asirratti wanti beekamu qabu onneen dhiiga darbata mitiire. Dhiibbaa dhiigaa jechuun immoo hidda dhiigaa keessa dhiibbaan dhiigni ittiin deemu baay'ee ol kaa'adha miti. Akkuma namni fakkeenyaaf daampeelii kaasu irreen isaa kun furdatu. Onneen dhiibbaa dhiigaa sana gaafa darbataa deemtu maal taati dhaabni ishee hin furdataa jechuudha. Left ventricle miti kan qaama guutuutti darbatu. Hin furdatti jechuudha. Garmalee furdatti. Gaafa dhaabni isaa sun immoo gaafa furdatu maal ta'a? Dhiigni keessa seeraan gahuu dadhaba. Dhiigni seeraan gahuu dhaabni onnee sun dhiiga dhabee iskemikii du'aa deemaa jechuudha. Achi deebee dhumarratti garuu dhumti isaa maal ta'an dadhabaa jechuudha. Maashaan isaa sun garmalee yeroo akkuma namni irreen isaa akkasuma furdataa deema. Left ventricle LVH kana left ventricular hypertrophy kana amma almost namoonni waggaa dheeraaf dhiibbaa dhiigaa godhatan hin qabaatu jechuudha. Achumaan deemee dhibee onnee fida, onneen dadhabee achi qaamni iitaa deema mallattoo dhukkuba onnee fida namni sun hin du'a jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaa dhibee kaleeti. Hypertensive nephrosclerosis kan jedhamu jira dhibee kalee jechuudha. Iddoonni dhiigaa kalee keessa jiran dadhabanii dhumarratti kaleen hojii dhaabaa jechuudha. Achi booda kalee jijjiirame malee homaa yaala biraan qabu jechuudha. Inni kan biraan dhukkuba dhibee sammuu keessatti dhiiguu kan stroke fiduu danda'a jechuudha. Sammuu dhibeen strookiin bakka lamatti qoodamuu ture dhiigni sammuu keessatti situu fi sammuu keessatti dhiiguu yeroo baay'ee inni kun sammuu keessatti dhiiguu hemorrhagic stroke kan jennu isa sanas hin fida. Isa fakkeenyaaf isa dhiigni situu sanaafis hin saaxila garuu kan inni kallattumaan fidu yeroo baay'ee sammuu keessatti dhiiguu kanaaf riskii guddaadha jechuudha. Iddoonni dhiigaa sun cituu danda'u rupture gochuu danda'u. Citanii dhiiguu dhiigni immoo idda dhiigaa keessaa bahee sammuu keessatti dhangala'e jechuun sammuun hojii dhaabaa harki socho'uu dhaabaa maal jedhee achi booda namni sun yookaan qaamni isaa tokko gama tokkoon hojjechuu dida yookaan immoo lubbuun darbuu danda'a jechuudha. Haga dhiiga sanaa irratti hundaa'e jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf biyya keenya akka addunyaatti gosa istirookii keessaatii dhibbeentaan 85 iskemik istirookiidha jedhama. Dhiiga ittituu sammuu dhiiga ittituudha jedhama. Persentaa 15-20 qofaatti jedhama hemorrhagic istirookiin kan akka addunyaatti jechuudha yookaan sammuu keessatti dhiiguun. Biyya keenya keessatti garuu qorannoowwan geggeeffaman irraa gaafa ilaaltu sammuu keessatti dhiiguuti baay'ee ol kaa'adha. Inni kun maaliif dhiibbaa dhiigaa dhukkubsatee yoo dhufe malee namni yeroo baay'ee ofii isaatiin ilaalama. Aadaamti dhufanii medical check-up yookiin immoo dhufanii tun dhukkubsatanii ilaalamu. Maazarii kun guyyaa tokkotti si ilaalan natti farristaadhaan jette. Anis yeroo tokko haati wayii maal godhu dhukkubbii duddaatiin dhufan. Yeroo baay'ee dhukkubbii duddaan qabaata namni dhukkubbii duddaa low back pain kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee namoota hedduuti qabaata. Isaan dhufaniiti dhiibbaa dhiigaa isaanii gaafa ilaallu baay'ee ol kaadha. 200 fi sistolikiin 200 irra 120 inni jala baay'ee ol kaadha. Maali qoricha fudhataan jirtanii isinoo dhiibbaan dhiigaa keessan garmalee ol keera maal taatan jedhee gaafa nuyi hin teeru isa dhiisin akka fedhe naa godhu mucaa gosuma duddina dhukkubu kana naa yaali naan jedhan jechuudha. Maaliif mallattoo itti agarsiifne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti dhukkubsataanis ofiisaatii qoricha seeraan fudhatee dhiibbaa dhiigaa isaa seeraan hordofuu irratti rakkoon hin jira. Jalqabu immoo dhiibbaa dhiigaa qabaachuu beekuu irratti rakkoon hin jira. Isa kanaaf jechuudha. Dhiigni sammuu keessatti dhangala'uun sammuu keessatti ol ta'e kan hin argamu jedhamee yaadamaa jechuudha biyya kana keessatti jechuudha. Inni kan biraan ijarratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa kun ijarratti dhiibbaa geessee iddoota dhiigaa ija keessa jiran balleessee amma iji amma jaamuutti iji arguu dadhabuutti deemsuu danda'a jechuudha. Kana dhagaa akkaataan itti lubbuu balleessu inni dura kan onneedha ittaanee kan kaleeniidha ittaanee sammuu keessatti istirookii fiduu jara kana sadanii kan lubbuu baay'ee dabarsu jechuudha. Baay'ee galatoomii kaleen keenya onneen keenya miidhaman jechuun namni tokko jiraachuu hin danda'u wanti lubbuu namaa dabarsa. Sababa kanaaf ammam of eeggannoo gochuun barbaachisaa akka ta'e ammam qoratamanii ilaalamuun barbaachisaa akka ta'e asirratti hubanna jechuudha. Mee namoonni immoo dhiibbaa dhiigaa isaanii yeroo ol ka'u
garmalee yeroo ol ka'utti fakkeenyaaf amma fakkeenya lama kaasnee haasofna. Namni tokko dhufee dhiibbaan dhiigaa isaa inni gararraa 130 inni jalaa 85 ta'e jenna. Namni lammaffaa immoo inni gararraa 160 inni jalaa 100 ta'e jenna. Namoonni kunniin yaalii akkamiitu kennamaaf? Kan jalqabaa pre-hypertension kan jenne kan kaafne jira waan ta'eef yaalii akkamiitu kennamaaf yookiin dhiibbaan dhiiga isaa xiqqoo yoo ol ka'e yaalii akkamii kennamaaf dhiibbaan dhiiga isaa immoo yeroo garmalee ol ka'utti immoo yaalii akkamiitu kennamaaf? Maaliif namoonni baay'een maal sitti fakkaate? Haati koo dhiibbaa dhiigaa irra ga'ee qoricha jalqabsiisnaan maalitti hin jedhu hollaadhaati. Qoricha isaan liqimsuu barteenaan bara jireenya kee liqimsa waan ta'eef qaama geejjii wal bara dhiisi jedheen dhiisisaniiru. Kun dogoggora guddaa akka ta'e asirratti illee istirees gootee akka dubbattu hin barbaada. Namoonni baay'een dhiibbaa qoricha dhiibbaa dhiigaa jalqabanii xiqqoo ishee gara normaalitti gaafa siqu addaan kutu. Gabaabumatti walitti qabdee kan deebisu yaalii akkamii kennama? Gorsa immoo akkamiitu kennama? Waan akkasiin godhin, waan akkasiin nyaatiin, waan akkasiin godhin jedhamee yeroo mana yaalaatti immoo namoota baay'eetti dhaga'ama jechuudha. So mee haala kamiin ibsitaa? Isa kanarratti namni pre-hypertension namoota qaban yookaan immoo dhiibbaa dhiigaan dura kan jennu sana dhiibbaa dhiigaa sadarkaa dhiibbaa dhiigaa irra hin geenye yoo ta'e life style modification yookaan immoo jijjiirraa haala jireenyaa gorsitaa jechuudha. Namni sun sochii qaamaa taasisuu akka qabu, qabiyyee ashaboo nyaata keessaa akka gadi buusuu qabu, baay'ee nyaata keessaati ashaboodha baay'ee dhiibbaa dhiigaadhaaf kan baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Soodeemii waan of keessaa qabu. Amma namoonni waan baay'ee irraa of eeguu danda'u, coomarraa of eeguu danda'u, wantoota adda addaa irraa of eeguu danda'u. Ashaboon garuu baay'ee isa murteessaadha jechuudha. Qoricha isaan liqimsanii olitti yoo ta'e malee gaditti miti ashaboo gadi buusuun kan inni fayyadu jechuudha. Isa kanatti gorfama yoo dhiibbaa dhiigaa kan qaban ta'e immoo irra deema ilaalame qorichatu kennamaa fi qorichi kennamuuf sun immoo inni waan baay'ee irratti hundaa'a asirratti kaasuun baay'ee barbaachisaa miti. Dhukkuba biraa qabaachuu isaan irratti hundaa'a. Sadarkaa leevelii dhiibbaa dhiigaa isaanii sana irratti hundaa'a. Inni waan baay'ee of jalaa qaba. Walumaa galatti garuu namoonni pre-hypertension yookaan ganaa dhiibbaa dhiigaatti ce'uuf jedhan maal gochuu qabu? Life style modification kana godhachuu qabu. Achi immoo irra deddeebi'anii ilaalamuu qabu jechuudha. To'ata ilaalamuu qabu maalirra akka inni jiru jechuudha dhiibbaan dhiigaa isaanii sun. Yoommoo fakkeenyaaf waa'een qoricha wajjin wal baruu sun yeroo baay'ee kan chaalenjii sitti ta'u bakka takkaa liqimsuu jalqabeennaan hin dhaabamu waan ta'eef hin jalqabu. Bakka kanaaf jalqabiin jedhanii ollaanis immoo gorsa baay'eetu jira namni gorsu baay'eetu jira abalu kun akkasitti liqimsuu jalqabdee jechuun liqimsaa haftee baloo akkasidha maal jedhaniitiin gorsa jechuudha yoo teessee miidhaa dhiibbaan dhiigaatti fidu sana teessee ittimtee kanadha jettee kaawunsil gootee yeroo fudhattee yoo ittimtee hubachiifte malee yeroo baay'ee tole jedhanii qoricha sana liqimsuu dhiisuun kan liqimsan hin jiru keessaa darbee namoonni tokko garuu haala kanaan reezistisii gochuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan immoo waan si mudatu yeroo inni ol ka'uun liqimsaan jedhan illee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf xiqqoo ishee gadi bu'ee finna. Ati qoricha kenne anammaa dhukkubsataa akkasii na mudatee ran kennitaa fi qoricha fudhataa jira achiiti bakka wayii deemee ilaalamaa noormaaliidha wanni ta'e qoricha akka fudhataa jiru sitti himne taanaan dhiibbaan dhiigaa kee noormaaliidha ta'e geggeessitaa hin dhiisaa jechuudha. Achiiti ogeessi fayyaa guyyaatti yeroo tokko yookiin guyyaatti yeroo lama jedhee ajaja. Isaan garuu noormaali yoo xiqqoo gadi buute yoo inni ol koon fudhadha jedhee PRN kan jedhu jechuudha. Kanaaf amma asirratti ogeessonni fayyaallee ergaan ogeessota fayyaaf qabu asirratti dhiibbaa dhiigaa namaa gaafa ilaaltee inni noormaal reenjii keessa ta'u namni sun fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaadhaaf qoricha fudhataa jiru ta'e noormaal jechuudha. Qoricha sanatu sirreessa jechuudha. Keeziin akkasii waan na mudateeruuf. Inni kan biraa dhaabbileen amantiillee asirratti ergaan dubbachuu barbaadu dhiibbaa dhiigaa irraa fayyitee ta'e hin fayyine ta'e wanti beekamu hin jiru. Dhukkuboota garaagaraarraas akkasuma fayyitee ta'e hin fayyine kee namni akkasitti ilaalee sitti himuu hin danda'u. Dhiibbaa dhiigaarraa fayyitee ta'e qoricha liqimsiin yeroo itti jedhame qoricha isaanii dhaabanii ofii immoo xaxaawwan nama siin jedhe kana komplikeet godhanii dhufanii amma lubbuun darbuutti kan ga'an hin jiru. Keeziiwwan hedduu jira. Dhukkuba sukkaaraallee akkasuma jechuudha. Isa kana anammaa amantii wajjin qoricha walitti bu'a jedhee hin yaadu. Nam tokko mana amantaa dhaqee qoricha utuu fudhataa jiru mana amantaa dhaqee ani fayyeera jedhee yoo amane dhufee ogeessa fayyaatiin fayyeera jedhee ilaalame yoo fayyeera ta'e dhiisuudha malee fayyiteetta jedhamee waan itti amaneef qofa qoricha adda kutuu qaba jedhee hin yaadu. Kun amantii wajjinis walitti bu'a jedhee hin yaadu. Karaa biraatiin kanadha jechuudha. Kan biraa immoo yeroo baay'ee chaalenjii kan namatti ta'u. Isa kanas hawaasni keenya
of eeggannoo taasisuu qaba. Namoonni mana amantaa keessa jiranis hawaasa keenyaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabu jechuudha. Namni sun fayyeera jedhamee yoo dikileerdi ta'e deemee akka fayyatuun mirkaneeffatiin qoricha dhaabuun gaarii ta'a jedhee yaadon. Isa kana seerris akkamitti akka ilaalu hin beeku. Yeroo baay'ee nu mudata waan ta'eef. Waan kun waan hedduudha. Yeroo hedduu nu mudata. Keezii kanarratti yeroo biraa bal'inaan kaafnee utuu haasofne gaarii natti fakkaata. Namootuma amantiillee affeeramanii jechuudha. Maaliif namoonni baay'een keeziin baay'een komplikeettaadha. Lubbuun namoota baay'ee tokko tokko sababii qoricha gatuu dhiisuudhaan kan ka'e yaalii argachuu dhiisuudhaan kan ka'e namoonni lubbuun isaanii darban baay'ee isaanis waan jiraniif jechuudha. Egaa spiritual healthiin barbaachisaadha. Spiritual healthiin barbaachisaadha garuu haalatti applicable yookiin immoo haalatti hojiirra oolutu baay'ee murteessaadha jechuun barbaada. Ani immoo mudannoo tokko qaba wanta nama mudate tokko jira yeroo tarii argitee ta'uu danda'a naannoo keessanitti. Egaa namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko qorichiin kennamaa fi baatiinis ta'u torban ji'aanis haa ta'u ji'a lamaan haa ta'u ogeessa fayyaa bira akka dhufu immoo hordoffee akka qabaatu godhama foolaappii. Foolaappii irratti immoo hospitaalonni baay'een kilinikonni baay'een foolaappii isaa qabu. Namoonni tokko tokko qoricha yeroo barreeffamee kennamuuf maal godhu fakkeenyaaf qoricha tokko yeroo barreessituuf ji'a tokko yeroo barreessitu qorichichi hin dhuma. Qodaa qorichaa dhaqanii itti agarsiisanii faarmaasii irratti utuma hordoffii hin godhin dooktara bira hin deemini fakkeenyaaf doozii miiligiraama 5 jettee yoo ajajje isuma 5 sana waggaa 5 yookiin waggaa 2 guutuu kan fudhatan jiru. Namoonni qoricha sana qofa erga dhume qola isaa qofa itti agarsiisanii dhaqanii ogeessa faarmaasiitti agarsiisanii fudhatan jiru. Namoota wanti kun sirriidha jettee yaadda si mudatee beeka wanta akkasii. Inni kun dhiibbaa dhiigaa qofarratti olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa namoota dhibee kana qaban qofarratti osoo hin taane dhukkuboota biraarratti illee nu argita jechuudha. Dhibee sukkaaraarratti sin argita. Amma dhibee sukkaaraarratti nam tokko insuliinii ganama ammas waraannadhu galgala ammas waraannadhu dhamee yeroo ta'e waa isheen dhumtu deemee bitachuun nima jira. Dhibee asmiillee namni waggaa 2 waggaa 3 fudhatu hin jira jechuudha. Isa kana ani tokkoffaa dhukkubsataamti sun mataan isaa hordoffii kan inni waamameef ilaaluudhaaf sadarkaan irra jiru. Fakkeenyaaf namni tokko dhiibbaa dhiigaa qorichi sun dadhabuu danda'a ol kaasuu gadi buusuu dadhabuu danda'a. Fakkeenyaaf Enalapril 5 miligiraamii irra jira ta'e nam tokko ji'a kana gaafa deebi'ee dhufu dhiibbaan dhiigaa isaa baay'ee ol kaadha ta'e yookaan doozii qoricha sana dabalta yookaan qoricha biraatti dabalta. Yommuu dhiibbaa dhiigaa isaa gar malee gadi buusee ta'e qoricha sana irraa ni rifta. Kanaafidha kan inni waamamu. Qaamota isaas ni ilaalta. Onni irratti dhiibbaa geesseera, akalee irratti dhiibbaa geesseera maal kan jedhu ni ilaalta. Kanaaf kan inni waamamu jechuudha. Kan dhukkuba asmiillee akkasuma, kan dhukkuba sukkaaraallee akkasuma. Asirratti tokkoffaan dhukkubsataan sun akkas deemee akkas gochuu hin qabuun jedha. Irra caalaa immoo ani qodaan qorichi keessaa dhume piriskiripshinii jedhee yaadu. Ogeessi qorichaa tokko qodaa qorichaa laalee qoricha kennaaf yoo ta'e ani kun dogoggora guddaa ija hawaasaa durattis gama fayyaatiinis gama seeraatiinis sirriidha jedhee yaadu. Digaleera qoricha asirratti anatti beekuu qabdu yeroo itti doozii dogoggoree fakkeenyaaf immoo qorichoonni teraapiitik dooziin isaanii baay'ee walitti dhiphaa ta'anii jiru. Qoricha ati ija tokko fudhachuu qabdu kan ija baay'ee fudhatte illee kan miidhaa sirraan amgas baay'ee miidhaa baay'ee sirraan hin geenye kan immoo lubbuu si dabarsu jiru. Wantoota akkasii illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni qodaa qorichi keessaa dhume ilaalanii qoricha jajan qoricha kennan ani ogeessa yaaduu hin danda'u namoonni akkasii rakkoo guddaa qabu jechuudha. Kanaaf isa kanarraa baay'ee of eeggachuu qabu. Deemee lubbuma hawaasa keenya irratti miidhaa qabu waan ta'eef jechuudha. Egaa Dr. Gurmeessaa guddaa galatoomii waan baay'ee ispeeshaalii odeeffannoowwan dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatan maal akka ta'e akkamitti ofirraa dhorkuun akka danda'amu yaalli isaa maal fakkaata of eeggannoo akkamii gochuu qabu kan jedhutti yaada bal'aa kaafnee waliin mari'achaa turreerra. Istuudiyoo keenyatti argamtee yaada bareedaa kan nuuf dhiyeessuu keetiif akkasumas hawaasa keenya barsiisuu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Guddaa galatoomatti. Ayyee ulfaadhu. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma dhiibbaa dhiigaa ol kaa'aa wajjin wal qabatee turtii nuti Dr. Gurmeessaa wajjin goone kana fakkaata barumsa guddaa irraa argattaniitu jennees abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya guyyaarraa asirratti golamna. Sagantaa keenya guyyaarraa isin gaggeessuudhaan akkasumas immoo sagantaa keenya guyyaarraa qindeessuun kan isin waliin ture Dr. Keessan Dr. Naafii Argeetudha. Yeroo gaarii.